gaafiin isinirraa qaba. Magaalaa yeroo isin bulchitanu baadiyyaa biyyattii kan bulchaa jiru mootummaa uummanni hin beekne qofaatti of muudeetu jira. Yooyya nakkam nagaa fayyaa keessanii mootummaa federaalaa Abiy Ahmedii fi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaafiin isinirraa qaba. Magaalaa yeroo isin bulchitanu baadiyyaa biyyattii kan bulchaa jiru mootummaa uummanni hin beekne qofaatti of muudeetu jira. Gaafii kooti. Kan du'aa eegan jaarsaa kan du'u dargaggeessa jedhe Oromoo yeroo mammaayitu. Baadiyyaa keessatti uummanni keenya yeroo ammaa cuuccaan isarra qaqqabaa jiru. Tarii kanneen uwwisa miidiyaa argatanii jedhan irraa dubbachuu dandeenya. Iccitiidhaa fi kanneen ija kaameeraa hin seenin garuu dabniif cubbuun dabballoota mootummaatiif hidhattoota milishaa hanga sadarkaa olaanootti jiranuun qaqqabu daba fafaameenya Oromoo miti biyya biraa keessattuu raawwatee hin agarre hedduutu raawwachaa jira. Tarii kana uummanni waan baasee miidiyaa irratti dubbatu kana jibbaa keessaniif yookaan ammoo faallaa keessan dhaabbachuuf yookaan ammoo mootummaa keessan kuffisuudhaaf yookaan mootummaa keessan fudhatama dhabsiisuuf waan dalaguudha. Isinitti fakkaata moo dhugumatti dhugaan kun akka hin jirretti kan isin yaaddanu. Laala mootummaan TPLF yookaan wayyaaneen waggaa 27 hogguu biyya bulchitu xiyyeeffannoon ishii guddaan magaala caalatti baadiyyaadha. Because biyyattii kana keessa ibbeentaa guddaan hawaasni kan jiru uummanni kan jiru baadiyyaa keessa. Isinis jechuudha warri aangoorra carraan isin muudee jirtan kuni bu'uurri keessan baadiyyaadha. Namni abbaa ofiitiif bakka hin qabne dhala ofiitiif akka bakka hin qabaanne akeeka. Baadiyyaan jireenya inni jiraachaa jiru inni magaala keessa jiru nagaa qaba. Ani magaala keessa jira nagaan qaba. Nagaan jira. Hawaasni keenya baadiyyaa keessa jiru garuu akkamitti jira? Nu inni magaala keessa jirru mana kiraasii yoo gallee jenne harraafis taatu jireenya gaarii wayii xiqqoos taatu dhandhamannee jiraachaa jirra, oolaa jirra, bulaa jirra. Seeftiin keenya eeggamee jiraachaa jirra. Baadiyyaa keessatti garuu ummata ifaa gahaa hin qabne kurraasii ibsachaa, ummata bishaan gahaa dhanne loowwan wajjin beelada wajjin qixa dhugaa. Aangoo keessan kana akkasin irratti fufsiiftanuuf jechuudha. Waan isin irratti feetan hunda akka wadala harree baadhachaati kan jiraachaa jiru uummanni kun. Innuutti xiqqaate jechuudha. Hammeenya daba milishaa fi gaachana sabaa, gaachana sirnaa qaamota jedhaman qaamota hidhatanii jiranuun haadhaaf abbaa fuulduratti waan bara TPLF keessa qeerroon hogguu sirna san mormitee kaatee saba kanaaf jechuudha aarsaa of gootu cubbuu hidhattoonni mootummaa TPLF hawaasa irratti dalagaa turan har'allee raawwachaa jira. Uummanni bakka daddaatu ba'ee dubbachaa jira. Kanneen qaamonni siyaasaa ba'anii dubbatan kun tarii jibbaa keenyaaf ammeenya keenyaaf taayitaa keenyarraa nu kuffisuuf yookaan ammoo nu xureessuuf jettaniiti kan yaaddan yoo ta'e ummanni nagayaa ummanni siviiliyaansiin rakkoo kana yeroo gad baanii dubbatan maaliif respoond goone qaamota yakka fokkisaa kana ilmaan Oromoo qeerroo boru abdii sabaa taatu bakkeetti yeroo daandii walakkaatti hambisan qaamota waan kana raawwatanu tarkaanfii hin deebifne irratti fudhatanii akka kanneen hafan fakkeenya irraa fudhachaa maa gochuu dadhabdanii jettan. Wanti kun yeroo bubbulaa dhaqu garamitti akkasin geessaa jirutti yaaddaniittu. Maaliif isinitti hin dhagaamne? Maaliif isin ilmoo qabdu miti? Dhala qabdu miti? Obboleessa obboleettii qabdu miti? Aangoon ni dabarti. Boru maaltu akka dhufuu danda'u itti yaaddaniittu. Ammas wantoota fokkatoo hawaasa keenya irratti qaqqabaa jiru kana mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo dhugumatti seenaa xuraawaa fokkataa arra galmaa jiru kana yoo daddaftanii hin haqxan ta'e boru seenaan akkasiin gaafatu garuu hin dagatinaa isiniin jechuuf barbaada. Galatooma. Uummatan jilcheedhe uummata walitti qabee milishaan kun akkasitti uummata walitti qabee mucaa kana fuulduratti rashanuun koo akka uummanni suni hafuuraan baafan gochuu waan biraa miti malee dhokanii ajjeesuu danda'u baay'ee. Achi caakkaatti geessanii yoo godhan koo hin danda'u. Garuu uummati sun akka hafuura isaan baafan akka nu kaamamuufitu uummata sassaabanii uummata gidduutti nama rashan. Kun dhaabbachuu qabannee hundi keenya inni gamasiis inni gamanaas dhaabbachuu qaba deebi'aa nagaa uummata kanaaf deebisaa jennee irratti haasa'uu qabna malee sababa gochuun hin barbaachisu. Akkasitti amma maani beektaa mooshin amma wanti jiru qaamni mootummaa deeggaru maaliif akka deeggaru beekuun barbaachisa jechuun wanta wanti hundayyuu sababa mootummaa mormamuuf yookaan mootummaa kuffisamuuf jedhee yaaduun qabu. Mootummaa kana kuffisuuf yookaan mootummaan kun hakkuufuuf hojjetamaa jira jedhee waa hunda waan dhiibbaa dubbachuu dhiisuun qabu. Irraa dubbachuu danda'uudha qaba jechuudha. Abdurrazaaq itti fufi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Kofa nuti ani deeggara mootummaatiin beekta. Gaafa deeggara mootummaa taanu namni baga du'e hin jennu. Garuutiin immoo baga du'e hin jennu. Kana ajjeese immoo ebelu jennee si murteessinu jechuudha. Maaliif murteessine yeroo sana biran jirru amma warra lagaatenne si murteessinu. Jawaaris jennee murteessinu. Ergamtoota Jawaaris jennee murteessinu. Mootummaadhas jennee murteessinu. Jeefame kana mootummaan qaama ajjeese. Qaama kanatu ajjeese. Jedheeti hordofee qaama sana godhe sana raawwate gaffidee uummata beeksisuu qaba. Yoo danda'a mootummaadha jenneetiin dubban. Uffanni murteessaa miti. Uffata akkuma dhagaa jirtan akkuma argaa jirtan uffata gurguruudhaan gara warra lagaatti gurguruudhaan gara biraatti warra uffata sana uffatee waa yakka dalaguuf deemuutti gurguruudhaan yeroo warra tattaaffii godhanu to'annaa nama du'u kanaaf itti gaafatamummaa eenyu nu ajjeesu biyya sana keessatti du'e waan ta'eef mootummaan itti gaafatamummaa fudhateetu waan sana hordofee uummatatti dhiyeessuu qaban ejjennoo keenya gaafii keenyaadha. Garuu immoo akka ilaalchaatti silaa kan godhe warra mormitoota dhaaba mormitoota jechuu kan dandeenyu nuti deeggaraadha. Maaf mootummaa kanaa fi uummata adda baasuuf yookiin yeequmsa kaasuuf jecha waan kana kan raawwate warra kana jennee dubbachuun nurraa tola. Isi warri garuu mootummaa jettan mootummaan bu'aa maalii irraa argachuuf waan kana raawwata. Akka amma itti dubbannee itti duulamaa jiru akka itti duulamu fedheetu waan kana godha jedhameetu yaadamu gaarii. Tokkummaanis kan siree dubbataa turte sirriidha. Si galee maali? Chuu qabda silaa beeki ana qofam gaafachuun qabdu ati beeki. Warra mootummaa deeggaru qofa gaafachuun qabdu tokkummaa. Warra sana warra irrajjatee mootummaa tajjeesse jedhus gaafachuu qabda. Si galee akkamitti mootummaadha jechuu dandeesse? Gaafa mootummaan ergoessatti argite akkamitti argite jettee gaafachuu qabdaati kanallee. Garuu waan na gaafatu na gaafadhu kan siin jedhee fi waan kana silaa kan shakkamuun irra jiraatu saniidha. Garuu kan nuti immoo mootummaarraa dubbachuu qabnu maaliidha? Wanni kun maaf babal'ataa jira? Jennee hin gaafanna maaf hordofeetu uummatatti dhiyeessine hin gaafanna. Amma fakkeenyaaf eega Jawaar dhufeef waan jennee dubbannu qabna. Maali? Wanna inni maxxanse ati sakkiteetta jaarsa tokko milishoonni seeratti dhiyeessuudhuuf jedhanii waraabaa turan. Eenyu waraaba? Milishaa waraaba. Si galee eenyu poostii godha? Obbo Jawaar fa'ee poostii godha. Si galee waan akkanaa akkamitti milishaa waan kana waraaba? Milishaa sana eenyutu erge? Kana argite gaafa argite waan Naajeeriyaatti dalagame fidanii asirra gaafa gadhiisan argaa jirta tokkummaa. Naajeeriyaatti waan godhameti fidanii asirra gallakkisaa jiran waan akkasii sanaan wal fudhatee namni lafa duwwaatti du'aa jiru si galee dhiigni isaa dama qalbii taara sababa warra kana uummata baraaruu hin dandeenye akka itti uummanni dhumu dubbii warra haqa malee du'aa jiru kana akka dhokatu kan godhaa jiru jarra kana warra mootummaa dheedeetu nageenyi sakka kun wal godhaa jiru warra kana. Kanaafuu waan kana sirriitti gaafa dubbannu mootummaadhaan gaafa dubbannu warra sana akka taanetti maal ragaa qabda. Kanaaf waan akkanaa dubbannu dhugaarra jennee dubbachuudha malee nuti mootummaa deeggarreef namni aduu waan jiru tokkitti hin qabnu. Namni aduu miti tokkummaan beekta. Uummanni maaliif gibira humna isaatii ol saamamaa jira jennee dubbataa turre nuti. Maaliif seera malee uummata tumaa jirte jennee dubbataa turre nuti. Hin dubbanna boris addas hin dubbanna. Nuti deeggara gaafataanu miseensas miti yookiin aangoo argannaafi miti. Deeggara kan nuti deeggarru mootummaa deeggarruuf biyyattiin mootummaadhaan akka isiin nagaan jiraattuuf warri humna qabna jedhu akka inni uummata irratti waan fedhen goone mootummaa deeggarra. Gaafa deeggarru garuu jaamneen deeggarru nuti. Waan inni godheera hin jennu. Waan inni godhe immoo godheera inni dubbanna. Waan immoo biyyattii keessatti godhamee maaf itti gaafataman fudhannee irraa dubbanna.
Kanaafuu waan akkanaatti dubbataa nu dhageesse malee kan biraa nuyi dubbatu nu dhageenye jira waan afitti deebina tokkummaattis gaafii qabaatti na gaafataati. Adeemsa kee na ajaa'ibsiifti. Amma fakkeenyaaf fi nuti warra mormaadha jenna. Fakkeenyaaf mootummaan adda baasuu qaba qoratee jechuudha malee fakkeenyaaf amma dhagayeeti. Mootummaan seera waan ta'eef uffata isaa uffataa jira waan ta'eef maatiin jira maatii biratti rationally biyya qabaa maatii sana qorachuu hin danda'a. Kanaaf maqaa gabboo kaaseera waan ta'eef anis waan xiqqoo dabaluu barbaada. Fakkeenyaaf kanan jedhe kan hin dubbadhe an jalqaba viidiyoon kun kan waggaa ture jedhamaara yoo ta'een jedhe itti gaafatamummaa fudhadheen dubbadhu jedheera. Yoo ta'e haadha kan inni beef dantaa siyaasaatiif malee dhiiga ilmaan Oromoo gannamaa jiru kanaaf miti. Period. Kun asirra dhaabbata. Yoon bahee viidiyoon yoo hojjetame no. Gaafa hojjetamu waliin hojjettee oksitee lafa keessee gaafa dantaa keetti kaartaa luqqistee as baaftu namni fudhatu hin jiru jechuudha. Gaafa gochi kun raawwatamu yoo dhuguma quuqama uummataa ta'e bakkuma sanatti dubbattaadha kan koo. Takka kanan jedhe kana malee ka ture hin jenne. Jedhaa jiru hin jedhe. Yoo jedhaa jiraatan jarris ragaa fidanu sanarratti hundofnee dubbanna qaanta. Kabira warra hidhateef miti jaras hin jedhina. Garaagarummaan jaraa shurrubbaadha. Shurrubbaan alatti jarri kunis rasaasa nyaachisanii deemu kunis rasaasa saaxiluun ka qabu mootummaan waa hunda harkaa qaba waan ta'eef miidiyaas harkaa qaba biyya harkaa qaba. Bakka galee maatii kana haqee dubbisuu ni danda'a argachuu ni danda'a warra miidhaman argachuu ni danda'a. Abaluudha jettee murteessuun akka dhiigni ijoollee kanaa dhokatu gochuun alatti wanti biraan jiru wanti inni fiduun jiru. Yoo qaamni mootummaa keessa hojjetu kana kunis waan jaallatee jechuun booraan nutti fakkaachuu danda'a.